Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii Maganagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii ani maqaan koo barsiisaa Addunyaan jedhama. Barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Waliin akka ilaalluufis isinis YouTube chaanaalii keenya akka hordoftan gamanumaan isin ibsa. Har'aaf barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa energy transformation jedhu akka waliin ilaallu ta'a. Paartiin jalqabaa energy transformation seensa isaarraa kaanee ilaalla. Unit 3, as you know, the general objective of this unit is all living organisms require energy. Energy is an ability to do work or is very essential for living organisms to perform all the activity. Akkuma beektan anniisaan bu'uura sochii jireenya dhala namaatii fi lubbu qabeeyyii maraaf akka barbaachisu beekamaadha. Living organisms are unique in that they can extract energy from their environment and use it to carry out life activities. Lubbu qabeeyyiin lubbu maleeyyii irraa kan ittiin adda ba'an dalagaawwan lubbu qabeeyyii torban kutaa 9-11 baratan barnoota baayoloojii keessatti ni yaadattu. Isa kana activity kan dalaguudhaaf anniisaan baay'ee murteessaa akka ta'e kan hubannu jechaadha akka waliigalaatti. Living organisms or their cells extract energy from their environment and the cell use this energy to synthesize micromolecules. That means in photosynthesis, adeemsa photosynthesis keessatti molecuulii gurguddaa ijaaruudhaaf kanneen akka carbohydrate, protein, lipid ijaaruu keessatti anniisaan gahee olaanaa akka qabuu fi this is by enzyme mediated chemical reaction. Nyaatni ijaarsa molecuulii gurguddaa kun immoo anniisaa kuusuudhaaf kan gargaaru ta'ee enzymiidhaan deeggarama akka ta'e kun immoo waliigala this all physiological activity of the cell to be metabolism yookiin dalagaan bu'uura lubbuu guutummaa lubbu qabeeyyii keessatti gaggeeffamu metabolism akka jedhamu hubachuun gaarii ta'a jechaadha akka seensaatti. Itti fufuudhaanii subunit photosynthesis kan jedhu ilaalla akka seensaatti qabxilee armaan olii yoo hubattan akka seensaatti photosynthesis and respiration jennee iddoo adda addaatti paartii adda addaatti qoodee isin dhiyeessuun yaala. Photosynthesis paartii 3tti qoodeen qabadhee isin dhiyaadha. Har'aa fi paartii isa jalqabaa paartii 1 kan laallu ta'a jechaadha. Energy transformation, the main objective or learning outcome jennee kan fudhannu the process of energy transformation, how energy is transformed kan jedhu ta'a. Enerjiin akkuma beektan barnoota keessan kutaa gadaanurraa akkuma hubattan enerjiin haaraa uumamu hin jiru yookiin enerjiin escape ta'ee badu hin jiru. Energy is transformed from one form of energy to other form akka ta'e kun qabxii ijooti. The other one is photosynthesis using chemical equations. Adeemsi photosynthesis wanyaatisa keemikaalaa seelii halluu magariisaa qaban especially green pigmented plants keessatti kan gaggeeffamu ta'uu fi carbon dioxide fi bishaan irraa molecuulii jalqabaa glukoosii sanirraa molecuulota gurguddoo biroo like that of carbohydrate, protein, lipid performed yookiin manufacture akka godhan hubachuun gaarii ta'a. The other one is write the inputs and outputs of light dependent and light independent reaction. At the end of this lesson, akka keessa galootti biqiloonni maal gargaaramaniit molecules gurguddaa kana qopheessu. This is an input, and finally at the end of photosynthesis
what plants manufacture or produce is what we call it the output of photosynthesis. Kan jedhu hubachuun gaariidha. And again justifies the stages of aerobic and anaerobic respiration. Under respiration, as you know, there are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Kunis gubama soorata qilleensawaa fi aerobic, the burning of food using oxygen, and anaerobic respiration, the burning of food without oxygen. Produce energy without oxygen. Kan jedhu hubachuun isinirraa eegama. Identifies the main chemical reaction take place at each stage mentioned above. The chemical reaction takes place in living organisms during photosynthesis and respiration. This is by the chemical reactions to be takes place at the cell. Appreciate the mechanism of energy transformation in cell. At the end of this unit, you appreciate how the cell performs these activities, the process of photosynthesis and the process of respiration in living cell. Let us come to start our lesson, energy. As I mentioned before, energy is metabolism is the sum of chemical reactions that take place within each cell of an organism to produce or to make energy. The reaction can be divided into catabolic reaction that convert nutrient to energy, the catabolism, that the catabolism is a reaction which break down large molecule of food, that means exothermic reaction, which release energy, as you know, which release energy. And anabolic reaction is the reaction which storing energy, or an endothermic reaction. Anabolic reaction is an endothermic reaction, and a catabolic reaction is an exothermic reaction. The two to be said to be metabolism. Metabolism, or the physiological activity of the cell, which to be categorized into metabolism, anabolism, and catabolism, that lead to the synthesis of large molecule and convert the large molecule to the simplest form to provide energy. Anabolism is the set of reaction involved in the synthesis of complex moleculoota gurguddoo ijaaruudhaaf walnyaatinsi keemikaalaa taasifamuuf damee meetaboolizimii ta'e anaboolizim jennee waamna jechaadha. Anabolism ijaarsa molecules gurguddaa molecules xixiqqaarraa, like that of carbon dioxide in water. Plants produce sugar or glucose. Anabolic reaction help in the building up macromolecules like that of protein, nucleic acid, and polysaccharides. Catabolism, as I told you above, the reaction involved in the breakdown of complex molecule like protein, carbohydrate, and lipid to the simplest form, or to their monomer, protein to amino acid, carbohydrate to glucose or monosaccharides, and lipid to fatty acid and glycerol. This reaction is what we call catabolism, which release energy during the chemical reaction or during the breakdown of large molecule of foods. The main difference between metabolism, anabolism, and the catabolism is anabolism is constructive ijaarsa, constructive gaafa jennu ijaarsa molecules xixiqqaarraa moleculoota gurguddoo ijaaruu
yoo ta'u, catabolism is discretive or destructive reaction, break down the large molecule to the simplest one. So, when we generalize anabolism and catabolism, these two reactions are antagonistic reaction. When nyaatinsa antagonistic dha jennee waamuun ni danda'ama jechaadha. Inni tokko ijaaruun, inni tokko immoo gara duubaatti deebisee kan diigu ta'a jechaadha. Akka kanaatti energies stored and energies released from the biochemical molecules. The comparison of anabolism and catabolism reaction. Anabolism is a constructive phase of metabolism, ijaarsa akkuma beekamu. Catabolism is destructive yookiin immoo diiggaadha jechaadha. Qabxiin ijoon lamaan isaanii ittiin adda baafnu is a process whereby simpler substances are joined together to form complex molecule, or the simpler molecules join together to form large or complex molecule. Anabolism ijaarsa jechaadha. Moleculoota xixiqqoorraa moleculoota gurguddaatu ijaarama jechaadha. Faallaa kana catabolism is the process where complex molecules are broken down to form simpler substances or monomers. Qabxiin inni sadaffaan is the process require energy to construct substance which need energy. Catabolism, in another way, the process which release energy is exothermic, that release energy when the molecules break down. But anabolism, the reverse one, energy is required or stored when large molecules are performed. It is an endergonic or energy absorbing reaction. Catabolism, exergonic, energy releasing reaction. It occurs during photosynthesis. A good example for anabolism, fakkeenyi gaariin anabolismiidhaaf kenninu photosynthesiidha. Akkuma beekamu photosynthesiin bishaaniif kaarboon dioxide irraa moleculoota gurguddoo ijaara jechaadha. Diiggaa kan jennu immoo cellular respiration, nyaata qaama lubbu qabeeyyii keessatti bullaa'ee caccabee anniisaa lakkisiisaa jechaadha. Kanaaf anabolism is limited to green pigmented photosynthetic organisms. Cellular respiration takes place in all living organisms. Catabolism in all living organisms. Anabolism, which is undergone by photosynthetic organisms. Here, from the diagram and metabolic pathway kana agarsiisuu yaalame asirratti represented by diagram, the metabolic pathway, photosynthesis, cellular respiration, especially aerobic respiration. Why? Because aerobic, there is oxygen as an electron acceptor. The reaction is aerobic cellular respiration. Here, the solar energy as a source of energy which is absorbed by green plants during photosynthesis to make their own food. The food which is produced by photosynthesis to be breakdown during cellular respiration. Cellular respiration which release carbon dioxide and water for photosynthesis, and photosynthesis which release oxygen and glucose for cellular respiration. As you know, is a two-way direction. That means photosynthesis and cellular respiration are dependable. Inni tokko isa tokko irratti hirkata jechaadha. Yoo photosynthesis hin jiraanne cellular respiration akka hin jirretti hubachuun gaariidha. If no cellular respiration, there is no photosynthesis. Photosynthesis is akka hin jirretti hubachuun gaariidha jechaadha. During cellular respiration, from ADP energy is harvested.
anniisaan asirratti akka oomishamu hubachuun gaariidha jechaadha. Yeroo cellular respiration energy is released during photosynthesis, energy is absorbed, anniisaan absorbed ta'a jechaadha. From solar energy is absorbed during cellular respiration, energy is released from ADP plus phosphate ion, ATP is harvested. Photosynthesis. Photosynthesis, as you know, green plants and other green pigmented organisms produce their own food from carbon dioxide and water. Here, photosynthesis is a series of chemical reactions that use light energy to assemble carbon dioxide into glucose. As keessatti wanti akka ijootti hubachuu qabdan carbon dioxide tu gara glucose-itti molecules kanatti assembled ta'a yookiin immoo ijaarama jechaadha. Carbon dioxide fi bishaan irraa biqiloonni magariisaa akkuma beekamu glucose the ultimate product C6H12O6 kana produce godhu jechaadha. This is finally to other carbohydrate molecules, protein, carbohydrate and lipid converted ta'a jechaadha. The plant use water in the process and release oxygen. So oxygen is released for cellular respiration during photosynthesis as byproduct. Akka byproduct yookiin akka product lammaffaatti. Product ijoo photosynthesis, the main product one is glucose. Glucose in main product yoo ta'u, oxygen immoo akka byproduct yookiin product lammaffaatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Here wanni dagachuu hin qabne input yookiin keessa galuudha jennee kan fudhannu adeemsa photosynthesitiif carbon dioxide fi bishaan akka ta'e water H2O kana hubachuun gaariidha. Waliigala walnyaatiinsa keemikaalaa adeemsa photosynthesitiif ijoon 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water. Don't forget 6 molecules of the molecule of carbon dioxide needed during photosynthesis is 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water in the presence of solar energy or light energy by consisting a green pigment what we call chlorophyll. Plants produce glucose, 1 molecule of glucose. Don't forget, from 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water, 6 molecules of 1 molecule of glucose, 6 molecules of oxygen, again 6 molecules of water is liberated. From 12 molecules of water, 6 molecules of water is used in the process of photosynthesis and 6 molecules escape from the reaction as byproduct. Here, photosynthesis generally plants have different structures. For photosynthetic, the special structure is plant leaf. Baalli biqiloota adeemsa photosynthesis geggeessuu keessatti caasaalee biqiloonni qaban keessaa diyaagiraamii kanarratti akka mul'atu. Diyaagiraamii kanarratti akkuma ilaaltan adeemsi photosynthesis inni guddaan harka caalu baala biqilootaa keessatti akka geggeeffamu. Photosynthetic manufacture akka factorytti yookiin akka warshaatti biqiloonni carbohydrate oomishanii kan baasan baala isaanii keessatti akka ta'ee fi oksijiinii akka product lammaffaatti gara olitti kan eerre kan baasan akka inputitti mooyyuu carbon dioxide, solar energy, ifa aduu from the sun, carbon dioxide from the environmental atmosphere. Carbon dioxide fudhachuudhaan release akka godhanii fi the water for photosynthesis to be enter through the plant root karaa hidda biqilootaatiin bishaan kan inni seenu jechaadha.
For example, yeroo tokko barattoonni kan dogoggoranii roobni waan roobuuf baanumarraa bishaan akka fudhatanitti yeroo ilaalamu jira jechaadha. But the source of water is from the soil, which enter to the cycle through their root karaa hidda biqilootaatiin seena jechaadha. Here again, wanyaatisi keemikaalaa gara olitti yookiin gara armaan duraa ilaalle kun irra deebi'ee asitti isinii barreeffamee jira. Sanuma ibsa jechaadha. 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water. Dogoggora jechuun miti gara olitti 12 jedheera. Adeemsa photosynthesis keessatti hojiirra kan oolu bishaan molecule 6 akka ta'e agarsiisuu fi 1 molecule of glucose oxygenii molecule 6 ba'a jechaadha. Here yeroo adda addaa maatirikii irratti deddeebi'ee kan dhufu the source of this oxygen that release from the reaction is the source is water. Bishaan akka taate beekuun gaarii ta'a. Oxygenii carbon dioxide bira jirtu kun glucose produce akka gootu asumaan addaan baasuun gaarii ta'a jechaadha. Photoautotrophs, which includes photosynthesis kana eenyufaatu gaggeessaa waan jedhu hubachuun immoo gaariidha. Irra deddeebi'ee tuqeera gara oliittis biqiloota. But not only plants. Multicellular algae, some protists or protozoans, flagellates, cyanobacteria or blue-green algae, purple sulfur bacteria are photosynthetic organisms. These organisms, as you know, are said to be autotrophs or self-feeding jennee waamna jechaadha. Warra nyaata mataa isaanii qopheeffatan jechaadha. The other organisms isaan kanarraa hafan immoo heterotrophs or dependent for food nyaataaf warra kanarratti warra hirkatan jechuudhaan beekamu jechaadha. Here autotrophs or photoautotrophs. Photo kan jettu kun immoo asitti kan agarsiiftu the solar energy is used to make their own food. They use light energy because of that what we call photo. Photo mean light. Photo wordin jettu kun light kan jedhu isinitti agarsiifte jechaadha. Autotrophs kan jedhu kun immoo they are self-feeding or produce their own food kan jedhu agarsiifti by the help of light energy. Ifaanutti gargaaramanii jechaadha. Kanaaf warri akka fakkeenyaatti kennaman kuni photoautotrophs organisms jennee waamnaan. Here photosynthesis deeply keessa osoo seeniin dura external and internal structure of leaf yookiin nyaanni eessatti qophaa'a maaltu qopheessa kan jedhu kana beekuun gaarii ta'a. Gara olitti ibseera baalli biqilootaa halluu magariisa kan qabanii fi photosynthesis gaggeessuu keessatti gahee olaanaa warra qaban jechaadha. Kana jechuun jirma biqilootaa keessatti hangi tokko qophaa'uu danda'a. Irra caalaan nyaata baala biqilootaa keessatti akka ta'ee fi structure asitti argaa jirtan kun external structure of plant leaf akka ta'e. Here tip, the mid-rib, margin vein, lamina and petiole lamina kan jennu kuni all the part of the leaf include kan godhu yoo ta'u garanatti kan diagraamii mul'atu kun gara mirgaatti kan mul'atu kun immoo internal structure of plant leaf akka ta'e. The outer external structure of the inner plant leaf is cuticle, a waxy cuticle gara duubarraan kan jiru yookiin gara olaanurraan kan jiru wax cuticle which is made up of lipid waterproof jechaadha. Bishaan akka barbaadetti baala biqilootaa keessaa escape ta'ee akka hin baaneef maaliifi keessa galoo tokko inpuutii tokko photosynthesis gaggeessuudhaaf waan ta'eef bishaan akka barbaadetti gara alaatti hin bahu jechaadha. Inni itti aanu upper epidermis itti aanee kan jiru mesophile layer. Baqqaanni mesophile jennu kun kutaa gurguddoo lama qaba jechaadha. The palisade cell and the sponge cell jennee waamnaan jechaadha. The mesophile cell. This is a photosynthetic region, especially the palisade cell is full of chloroplast. Chloroplast hedduu of keessaa qaba. Kanaaf photosynthesis baqqaana kana keessatti gaggeeffama jechaadha. Baqqaanni kun gara upper epidermisitti siiqee kan jiru
which is near to the upper epidermis. Why? Because for trapping solar energy, faadu ofitti fudhachuudhaaf gara fiixeetti dhiyaatee kan jiru jechaadha. Kun maaliif siqee yeroo tokko maatirikii irratti gaaffiin ka'u daayireektiidhaan isin gaafata miti. Kanaaf maaliif ol siqee argamuun isaa isa jedhu kana beekuun isinii baay'ee gaariidha. Kun solar energy capture gochuudhaaf haala mijataa uumaaf jechaadha. Ifaaduu ofitti xuuxee adeemsa photosynthesis jalqabuudhaaf haala mijataa isaaf uuma jechaadha. Sponge cell bakka qilleensaa fi bishaan yeroodhaaf keessa turu fi bundle sheath kan jennu kun especially warra C4 plants gara boodarra kan laalu jira. Akka photosynthetic regionii lammaffaatti biqiloonni especially C4 plants kan itti fayyadaman yoo ta'u, there are vascular tissues geejjibdoota kanneen akka xylem and phloem, you know that they are vascular tissues or vascular bundles jennee waamna geejjibdoota in qabaata jechaadha. There is lower epidermis. Lower epidermis kanarratti epidermis gara gadaanurraa there is cuticle again upper epidermis fi gara lower epidermis irratti kan jiru. Again there is guard cell and stomata, the opening bana qaawwaa jechaadha karaa waljijjiirraan gaasota oksijiinii fi kaarboon daayoksaayiidii photosynthesiidhaaf gargaaru itti waljijjiiranii fi bishaan gara alaatti hin barbaachifne bahu molecuuliin ja'a gara olaanootti tuqeera bahu sun qaawwaa kanaan ba'a jechaadha. The guard cell is a B-shaped structure which open and close the stomata. Stomata kana banuu fi cufuudhaaf gargaara jechaadha. Bishaan akka malee akka qisaasofne gochuudhaaf is very essential structure. Guard celliin qaawwaa stomata kana control kan godhuu fi stomata is the opening through which the water escape from the internal structure and the carbon dioxide and the oxygen to be exchanged. Internal structure of plant leaf gara olitti isin ibsuu yaaleera. Upper epidermis, lower epidermis akka qabaatanii consist cuticle, the guard cell and stomata, waxy cuticle, waterproof almost gara olitti mention ibseera waan ta'eef qabxiin xiqqaa kaaseen bira darba jechaadha. Found in many types of leaf, waxy cuticle, waterproof, lower epidermis surface layer of a leaf containing stomata, which contains stomata. Kanaaf stomatani baay'inaan lower epidermis irratti akka inni jiraatuu fi stomata it is a pore, an opening mostly on the lower surface of leaves that can be opened or closed to control gas exchange and water loss. Guard cell is a pair, as I told you, a bean shaped of cells which surrounded and control the size of stomata by altering their shape to close and open the opening of the stomata. The middle layer or the mesophyll layer is a photosynthetic region, include tissues that are directly or indirectly involved in photosynthesis. There are two distinct parts in the mesophyll layer, the palisade layer and the sponge layer. The palisade mesophyll, which is the main photosynthetic tissue of the leaf, it is regularly arranged in closely packed columnar or vertically elongated cells. The cells are regular in shape and columnar. That means vertically elongated cells. Largest number of chlorophyll per cells to be existed in best position to capture most of solar energy to which is exist near to the upper epidermis. Gara upper epidermis itti siqee waan jiruuf ifaan ofitti tuutuu keessatti in best positionii gaarii irra jira yookiin iddoon argama isaa iddoo gaariidha jenneeti waamna jechaadha. Is suited in best position. Sponge mesophyll, main gas exchange tissue of leaf, lays below the palisade cell.
palisade cell dane kan jiru fi the shape is regular in shape. That means which change their shape depending upon the concentration of water in the gas. Boca sirnawaa hin qabu jedha irregular jedha. Sababiin isaa bishaanii fi carbon dioxide qabiyyee irratti xiyyeeffata jechaadha. Yeroo baala biqilootaa keessaa qabiyyeen bishaanii xiqqaatu bocni isaa hin jijjiirama jechaadha. Yeroo bishaan baay'ee of keessatti qabatu immoo also changed because of that is irregular shape with fewer chloroplast. Kanaaf photosynthesis inni guddaan palisade layer keessatti yookiin maqaana palisade mesophyll jedhu keessatti kan geggeeffamu ta'uun baay'ee hubachuun gaariidha. The sponge mesophyll loosely arranged, not strongly arranged, is loosely arranged. Why? To change its shape. Boca isaa jijjiiruudhaaf loosely arranged kan ta'edha jechuudha. Allow the diffusion of carbon dioxide, oxygen and water. Isaan kana diffuse the randomly movement of oxygen, water and carbon dioxide from or into the sponge mesophyll is by the mechanism of what we call diffusion. Adeemsa diffusion jedhamuuni oxygen, carbon dioxide fi bishaan seelii kana keessatti socho'a jechaadha. The site of photosynthesis, bakka photosynthesis itti geggeeffamu agarsiisa kuni bakki kun gara olaanootti ilaallee jirra. Palisade mesophyll layer keessatti akka geggeeffamu. The palisade mesophyll layer, there are chloroplasts, a green pigment which help to produce photosynthesis. There are chloroplasts to be exist in this photosynthetic region. The mesophyll cells of leaves have highest density of chloroplast. Chloroplast hedduu nyaata glucose jedhamu qopheessuudhaaf gargaaru chloroplast keessatti of keessaa qaba jechaadha. Mesophyll palisade layering. The chloroplasts have a double membrane. Organelota double membrane. You know that the organelles in the cell, one is chloroplast. In green plants, seelonni biqiloota magariisaa kan qaban keessaa tokko chloroplastidha. Chloroplastid immoo double membranosidha. Membrane dachaa organelii qabudha jechaadha. The outer and the inner membrane jennee waamnaani. There is also an intermembranic space. Intermembranic membrane lamaan gidduu there is a space between inner and outer membrane. This is what we call intermembrane space. Jennee waamna jechaadha. Intermembrane space gidduu kan jiru jechaadha. This intermembrane is filled with fluid space between outer and inner membrane. Fluid filled space. The region which exists between the outer and the inner membrane is what we call intermembrane space. This is filled by a fluid. Stroma is a fluid-filled matrix covered by inner membrane. There is also a thylakoid, a membranous disc-like shaped compartment in stroma. In stroma, a disc-like structure or a sac-like structure, what we call thylakoid. So there are two structures which exist in the chloroplast, the stroma and the thylakoid. These are unessential terms. Termoota yookiin jechoota baay'ee adeemsa photosynthesis keessatti murteessoo ta'anidha jechaadha. Thylakoid and stroma kan jennu kuni, the stroma, the place where light independent reaction. Walnyaatisi dukkana light independent reaction takes place. Walnyaatisi dukkana iddootti gaggeeffamu yoo ta'u, thylakoid kan jennu kun immoo bakka walnyaatisi ifaa, the light independent reaction.
the first reaction which is takes place at the thylakoid region and the light independent reaction next to the light dependent reaction walnyaatinsa ifaa booda walnyaatinsi dukkanaa stroma bakka jedhutti akka geggeeffamu hubachuun gaariidha jechaadha. Interior of the thylakoid is called what we call lumen, and the stacks of this the thylakoids are stacking together up to 100 thylakoids is said to be grana. Grana jennu kun immoo the stacking of the thylakoidin hanga dhibba tokko ta'u walirraa wal qabate yoo ta'u thylakoid grana jennee waamna jechaadha. Diyaagiraamii ittaanee dhufurraa hubachuun ni danda'ama. Structure of chloroplast. Structure kanarraa akka hubachuun danda'amutti here there is an outer membrane gara olitti akkuma ibsame outer membrane, here an inner membrane, there is a space between the two, intermembrane, which is filled by fluid, and here the stacking of the thylakoid, what we call grana, the stacking of the thylakoid kan jennu kun grana jennee waamna. Here individual sac-like structure or disc-like structure is the thylakoid, and the fluid which exists at the inner membrane is what we call stroma or aqueous fluid. The lumen is the inside of the thylakoid. Lumen kan jennu kuni keessoo thylakoidii akka ta'e diyaagiraamii kanarraa salphaatti hubachuun ni danda'ama jechaadha. The structure of chloroplast which exists in the palisade mesophyll layer keessatti structure kana fakkaatutu jira jechaadha. This one is microscopic. Guddatee mul'ata. Structure kun eessa jira baalli appiidha jettanii yaaduu dandeessu. But this is a microscopic structure. Large ta'ee gaafa mul'atu structurein akkasii baaluma xiqqoo fakkaatu keessa akka jiru hubachuun gaariidha. Here chloroplast structure ibsumaan armaan olitti ibsee gaggabaabseetan tuquu yaala. Isinis irra deddeebitanii viidiyoo kana yeroo dubbistan sirriitti hubachuu dandeessu jechaadha. An outer membrane separate between cell cytoplasm and the intermembrane. The inner membrane is which separate between intermembrane and the space and the stroma. Photosynthesis has two reactions. Adeemsa photosynthesis keessatti wanni guddaan fi adeemsa photosynthesis keessatti amma gara dubbii ijootti galaa jirra. Light dependent reaction and light independent reaction kan jedhu kana sirriitti beekuun gaarii ta'a jechaadha. There are two distinct reactions. Walnyaatinsa walirratti hirkatanii fi adda adda ta'an lamatu gaggeeffama jechaadha adeemsa photosynthesis keessatti. Inni jalqabaa light dependent reaction walnyaatinsa ifaa yookiin ifa aduu irratti kan hirkate fi inni lammaffaan walnyaatinsi kun ifa kan hin barbaanne jechaadha yookiin walnyaatinsa dukkanaa jedhama yoo tokko tokko dark reaction jedhames in waamama jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Walnyaatinsi kun guyyaa hin gaggeeffamu jechuu miti. Ifa aduu hin barbaanne. No need of solar energy for the reaction to be takes place. Independent reaction kan jennu kun. The light dependent reaction, the solar energy is must for the reaction to be takes place. Walnyaatinsi jiraachuudhaaf ifni aduun murteessaa akka ta'e beekuun gaariidha jechaadha. The light dependent reaction takes place on the membrane of the thylakoid. Thylakoid irratti gaggeeffama. At the membrane of the thylakoid or at grana. The light independent reaction or is said to be Calvin cycle, which takes place in the stroma of the chloroplast, in the fluid region of the chloroplast. Bakka dhangala'aa kanatti gaggeeffama jechaadha. Photosynthetic pigments amma light dependent reaction keessatti ifni aduu murteessaa akka ta'e sinii ibseen jira. Kanaaf photosynthetic pigment kan jennu kun
maali kan jedhu kana immoo itti fufnee ilaalla jechaadha. Are pigments having a response to light? There are light sensitive pigments to be exist in a chloroplast. Chloroplast keessa light sensitive kan ta'an light absorb gochuu kan danda'an moleculoonni ni jiraatu jechaadha. They can absorb light energy if aduu kana ofitti xuuxuu yookiin fudhatu jechaadha. The light energy is absorbed by this photosynthetic pigments. Different pigments respond to different wavelengths of visible lights. Ifni aduu akkuma beekamu dambaliidhaan jechaadha. By wave reach the earth. Lafa kan qabu samiirraa ka'ee wavelee dambaliidhaan jechaadha. Yaa'insi dambalii kun immoo ifni aduu akkuma beekamu ifoota halluuwwan gosa torba of keessaa qaba jechaadha. Kanaaf yaa'insi isaanii yookiin dambaliin isaanis akkuma halluu isaaniitti 400 hanga 700 ta'a jechaadha. Naanoomeetiriidhaan. Nanometer from 400 to 700 wavelengthidhaan gara dachee dhufa jechaadha. Isa kana immoo simanii kan fudhatanii pigmentiiwwan adda addaatu jiru jechuudha. Gara gadaanutti in ilaalla jechaadha diyaagiraamiidhaan. Are useful to plant and other autotrophs because they absorb this light energy. Dambalii adda addaatiin kan dhufan kana ofitti tuttuqaaf gargaara jechaadha. The photosynthetic pigments. Since every pigment reacts with a narrow range, there are several kinds of pigments in each for different colors to capture more solar energy. Solar energy kana capture yookiin ofitti fuudhanii wanyaatiinsa keemikaalaa kaarboon daayoksaayiidii fi bishaaniin ta'u eegalchisuudhaaf solar energy kana capture godhu jechaadha yookiin ofitti fudhatu jechaadha. Kanaaf isaan kana bakka waan gurguddoo sadiitti pigmentoota kana iddoo sadiitti qoonnee ilaalla jechaadha. Categorized into 3 groups. These are chlorophylls, carotenoids, and phycobilins. Jennee iddoo sadiitti hirra jechaadha. The chlorophylls, carotenoids. These chlorophylls are an action spectrum. Yookiin nyaatinsa calqabuun keessatti gahee olaanaa warra qabanii fi carotenoids phycobilins warra jennu kun immoo accessory pigments yookiin gargaartota jennee waamna jechaadha. Aduu capture gochuu keessatti capture godhanii gara reaction center yookiin gara chlorophyll kanatti dabarsu jechaadha. Chlorophylls are greenish pigments. Halluu magariisa qabu. Don't forget here. Kun qabxii xiyyeeffannoo barbaadu. Chlorophyll kun halluu magariisa qabu. Halluu magariisa qabaachuun isaanii kun immoo ifa aduu keessa halluu isa magariisa ofittiin tuutanii jechaadha yookiin not taking for photosynthesis a green light. They have green color. They reflect a green pigment. Pigmentii yookiin ifa aduu keessa the green color duubatti akka inni deemu jechaadha. With porphyrin ring, these are several kinds of chlorophylls. Chlorophyll kun immoo again categorized into different groups. Groupii adda addaatti yookiin garee adda addaatti chlorophyll kana immoo in qoonna jechaadha. Chlorophyll again chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C jennee iddoo sadiitti hirra jechaadha. DE jedhee sitti fufa jechaadha. Ammoo sadarkaan barnoota keessanii ol siqaa deemu ammaaf garuu chlorophyll A, B and C. There are different types of chlorophyll. Chlorophyll is the most important and found in all plants, algae and cyanobacteria. Chlorophyll A jennu kun biqiloota magariisaa sababbuu fi cyanobacteria yookiin blue green algae bacteria kana keessatti kan argamu ta'a jecha. Chlorophyll B kan jennu kun which is found only in green algae and in plants. Chlorophyll C which is found only in photosynthetic Chromista. This is a type of fish. Akaakuu Chromista jennu kuni
qurxummiilee tokko tokko jechaadha. Qurxummii gosa adda addaatu jiru. Achi keessaa photosynthetic warri ta'an ni jiraatu jechaadha. Yookiin immoo pigmentii kana kan qaban ifa aduu kan ittiin ofitti tuutanii kan qaban chromistaa jennee waamna. And also dinoflagellates warri jennu kun immoo protozoans yookiin prootistaadha jechaadha. Gartuu prootistaa gara olaanuu keessatti tuqxeerra eenyufaatu nyaata qopheeffata yookiin immoo autotrophs autotrophs warri jedhu keessaa one is dinoflagellates protistes keessatti kan argamu akka chlorophyll jechaadha. Here carotenoids these are accessory pigments gargaartota jenneetu waamamu. Yeroo baay'ee carotenoids kan jennu kuni are usually red, orange or yellow and contain the compound carotene are called accessory pigments. Accessory gargaartota jechaadha. Warra chlorophyll kanaatiif ifa aduu tuutan not peacemaker yookiin immoo warra wal nyaatisicha geggeessan miti. Garuu wal nyaatisi geggeeffamu chlorophyll keessatti wal nyaatinsa carbon dioxide bishaan gidduutti geggeeffamuuf ifa aduu ofitti tuutan harkisan gara photosynthetic regionitti yookiin gara chlorophyll kanaatti transfer godhu jechaadha. Kanaaf isaan kun accessory pigments jennee waamna jechaadha. Pass light energy directly to photosynthetic pathway but transfer it chlorophylls. Example, fucoxanthine is a type of carotenoids or an accessory pigments. Phycobilins are water-soluble pigments, therefore found in the stroma, in a fluid region of the chloroplast and cytoplasm. Occur only in cyanobacteria and rhodophytes. These are a type of algae. Blue green algae and rhodophytes unicellular algae keessatti argama jechuudha. The range of wavelength is a molecule absorbed as recorded by spectrophotometer and kan safaramu ta'a jechaadha. Wavelengthiin moleculiin ittiin absorb godhan kuni suura armaan gadii irraa hubanna jechaadha. Here photo spectrometry dhaan registered kan ta'e absorption spectrum agarsiisa jechaadha. Diagramii kanarraa akka ilaallu absorption spectrum of photosynthetic pigment kan jedhu agarsiisa. Gara oliitti akkuma tuqee halluuwwan gosa torba jedha. Vivignol, violet, blue, green, orange, indigo kan jennu halluuwwan gosa torba of keessaa qaba jechaadha. Kana jechuun sky irratti yookiin samii irratti hin beektu jechaadha. Sabbata waaqaa halluu sabbata waaqaa kana fakkaatu rainbow kan jennu kana wajjin kan wal fakkaatu qaba jechaadha. Ifni aduu bishaan keessatti halluuwwan gosa torba akkuma agarsiisu halluun xiyya ifaa torba qaba jechaadha. Kanaaf halluuwwan kun naanoomeetirii 400 hanga 700 gidduutti visible light jennee waamna jechaadha. Dambaliin ifa aduu kun gara dachee kan inni dhufu dambaliin naanoomeetiriidhaan 400 hanga 700 gidduutti ta'eeti. Asirratti wanti xiyyeeffannoodhaan beekuu qabdan 400 hanga 500 fi 600 hanga 700 gidduutti photosynthesis geggeessuudhaaf kan gargaarantu dhufa jechaadha. 500 hanga 600 gidduu halluu magariisa kan qabu jechaadha. Inni kun reflected gara duubaatti deebi'a jechaadha. Yookiin adeemsa photosynthesis keessatti qooda hin qabu jechaadha. Kanaaf asirratti akka ilaaltan karviin kun yookiin diyaagiraamiin kun represent kan godhu bakki inni itti ol ka'aa jiru photosynthesis guddaan bakka itti geggeeffamu jechaadha. Kanaaf bakki kun ol ka'iinsa olaanaa agarsiisa. Kanaaf naannoo 480 around 480 kanarratti iddoo photosynthesis blue light dhaan itti geggeeffamu. Light dependent reaction itti geggeeffamuu fi inni biraan immoo naannoo 680 yookiin naannoo 700 jechaadha. Around 700 or 680 irratti ol ka'iinsa guddaa qaba jechaadha. Ol ka'iinsi guddaa kun maal nutti agarsiisa? Photosynthesis guddaan bakka kanatti geggeeffamu yookiin bakka kana lamaanitti jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha?
red and blue light qooda olaanaa qaba jechaadha. In the process of photosynthesis, the blue light and the red light are an essential light. Ifa adeemsa photosynthesis geggeessuu keessatti gahee olaanaa qaban jechaadha. Dambalii kanarratti sararoota sadii argina jechaadha. There are three different colors of lines fayyadamee diagramiin kun represented ta'e jechaadha. One is the chlorophyll A represent kan godhu. The green one is the chlorophyll B and carotenoid, which is represented by yellow light, and the blue one is representing chlorophyll A, representing nature. This one is what we call absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenoids. Chlorophyll absorption spectrum in chlorophyll A set olaanadha kan jedhu kanallee diagraamii kanarraa ilaaluun gaariidha jechaadha. Naannoo 400 fi 500 gidduutti, naannoo 420, 400 fi 30 naannoo kanarratti ol ka'iinsa guddaa qaba jechaadha. Chlorophyll B immoo naannoo 400 fi 80 irratti 480 irratti ol ka'iinsa guddaa akka qabuu fi carotenoid around 500 and 520 irratti ol ka'iinsa olaanaa qaba jechaadha. That means the rate at which absorb the light energy at higher stage in iddoo kamii stage guddaan itti absorb ifaaduu kana tuutu eessa kan jedhu kana salphaatti akka hubattaniif diagraamiin kun isin gargaara jechaadha. Suudattanii ilaaltan salphaatti hubachuu hin dandeessu jechaadha. Again chlorophyll A sadarkaa olaanaatti absorb kan godhu red pigment naannoo 680 700 irratti jechaadha. Iddoon kun iddoo murteessaadha jechaadha. Kanaaf chlorophyll A chlorophyll jiran keessa action spectrum jennee ni waamna jechaadha. Yookiin chlorophyll ishee baay'ee murteessituudha adeemsa photosynthesis keessatti kan jedhu hubachuun gaariidha. Har'aaf asuma irratti xumuraa paartii isa tokkoffaa jechaadha. Asuma irratti kan xumuramu ta'ee yeroo itti aanu kutaa lammaffaa light dependent and light independent reaction wanyaatisa ifaaf dukkanaa jennee gara olitti qoodne sana irra deemnee tokko isaa wanyaatisa ifaa keessatti maaltu gaggeeffama, wanyaatisa dukkanaa keessatti yookiin light independent dark reaction jedhu keessatti gaggeeffamu qabadheen isiniif dhiyaadhaa. Warreen YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoo kana yoo jaalattan ta'ee like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniif dabarsuu ni dandeessu. Yaada yoo qabaattan immoo comment boxiin keessatti yaada keessan nuuf barreessaa. Nagaaf nuuf turaa jecha asuma irratti xumuraa galatooma waan hordoftaniif guddaan isin galateeffadha.